biyya keenyatti wangeela lallabuuni saba keenya qarumse sabni keenya dubbii hafuuraa duwwaa miti foon ittuun bareechi wangeelli akkatti nyaatu baree akkatti uffatu baree akkatti haasa'u baree akkatti nama kabaju baree wangeelli biyya keenya dhufuun saba keenya angafa godha wangeela biyyaan ga'utti wangeelli biyya keenya nuyi kana saamneen fudhanne waaqayyotu godha waaqayyo biraa yaadar kana hundumarra darbee wangeelli immoo biyya keenya dhufee kana hundumaa biyya kana hundumarra darbee boojjitti qabsiifame naannoo boojjitti qabsiifame waaqayyo asitti jalqabe taana utuun ta'in waa'ee saba keenyaa biyya Oromaa keessatti jalqabe kun mul'ata waaqayyooti namni biyya Jarmanii Kraaf kan jedhamu naannoo kaabaa keessa kan ture as gara saba Oromootti darbuu barbaadee ture bara sana keessa Minilikii darbuu dhowwe mi'a lolaaf hojjechiifachuu barbaade naannoo Yerart kaambii loltootaatti galchee achitti eegee deebi'ee gale biyya isaatti dhaqee dubbate waa'ee saba Oromoo kan sabni tokko jira gaanfa Afriikaarra saba kana yoo fudhanne Afriikaa guutummaa fudhanna jedhe sagalee kana kennee nufisaa darbe Louis Harmis kan jedhamu immoo kana dhaga'ee revivaliin waan ka'eef karismaatikii waan ta'eef hojii kana jalqabe biyya Oromoon naqee mana barumsaa misiyoonii kan jedhamu Tropical Africa attamitti wangeela achitti bal'isuun akka danda'amu misiyoonota qopheesse Ndaakee kan jedhamu markaba qopheesse markaba nama 8 erge jalqabaa nama 8 asin geenye as dhufuu dadhabnaan warri sultaan deebisaniinaan Debbo Afrikaa dhaqan dubbiin kun immoo biyya Swiidinitti dhaga'ame Swiidinii keessatti immoo revivalaan ka'ee isaan immoo biyya Oromoo dhandha jedhanii ka'an isaanis dhufanii darbuu hin dandeenye azmaraatti dhowwaman achumatti hojii jalqabanii achumatti namooti sanyii Oneesimoos fa'aa gurguramanii kan naqan qabamanii Asteer Gannoo fa'aa Daani'el Dabalaa fa'aa achitti manni barumsaa banamee achitti baratan Oneesimoos fa'aa isaan kan Oneesimoos dhufuudhaaf yeroo 3 dadhabe dhufuu hin dandeenye garuu wangeelli biyya keenya kan dhufe nama Gojjam naggaadee qabeenyaa isaa dhiisee horii isaa dhiisee achitti ergi jijjiirama argate booddee wangeela argate booddee erga Kiristoosin fudhate booddee biyya Oromoon naqee dhufe biyya Jimmaa Abbaa Jifaar dhaqe achi dhaqee biyya Musliimii wangeelli bal'achuu didee barreessaa Abbaa Jifaar ta'ee jireeniin taa'ee barsiisaa ture garuu wangeelli bal'achuu hin dandeenye booddee Gabreesitoos immoo achi ka'e Gabreesitoos immoo qeesii nama Eertiraati inni immoo qeesiidha abbaan isaa qeesiidha ofiis qeesiidha inni jijjiirama argate naqa jedhee egaa shanaffaa irratti jechuudha shanaffaa irratti tokkoffaa Nugusee Taashuu kan jedhamu achi dhaqeera Nugusee Taashuu Jimmaan naqee amma immoo Gabreesitoos isa booddee immoo shanaffaa dhufe jechuudha
naqashan yaalan jechuudha biyya Oromoo ga'uudhaaf shanaffaatti irratti achi ga'an. Ammoo achi dhaqummoo Nuguseen asitti wangeeliin bal'atu biyya Gabre Egzeer dhaqee biyya Kumsaa dhaqee malee asitti wangeeliin bal'atu jedhee achitti erge. Daani'el Dabalaa dhufanii Daani'el Dabalaa biyya Noonnoo jedhamu achitti hafee lafa gurgurame sanatti hafee saba saalaa naan warri kaanis gurguramanii dhumaniiru. Namni tokko iyyuu hin dhabe. Booddee Gabrasillaasiyoos waamee Naqamteetti gadi waamee achitti wal argan. Dibaabaan immoo qeesii Ortodoksii Maariyaamii fudhachuu dhufe. Qeesii fudhachuu dhufe Kumsaan afaan Oromootiin walaloo Oneesimoosiif Asteer Gannees barreessan uummanni dubbisu afaan Oromoo baratee dhufe Gabrasillaasiyoos uummanni dubbisu uummanni weedduu ateetee weeddisu yommuun weedduu lolaa weeddisu dhaga'ee afaan Oromoon dubbataa jedhe Kumsaan dubbataa jedhe dinqisiifatee achi kaa'uudhaaf qeessota Ortodoksii sodaate. Kanaaf Dibaabaanii qeesii barbaacha dhufe waan ta'eef Dibaabaa qeesiidhuma kana fudhuu galii jedhee Dibaabaaf kenne akka itti boojjii karkarroo dhaqe. Achi dhaqee Bataskaana Maaramii Qaddasaa guyyaa guyyaa immoo mana isaatti buna waamaa achitti barsiisaa Dibaabaa biratti mana Dibaabaatti barsiisaa ture buna dhugaa ergi Bataskaana galanii buna dhuguu achitti wangeela barsiisaa. Dibaabaan egaa qoraabii isa duraati. Ortodoksii keessa jira garuu qorrobeera. Giiftii bookafee kan jedhamtu wajjin. Gabree maqaan ishee geddaramee giiftii bookafeen ishee wajjin qorrobee dubartoota baay'ee qabaa warra kaaniif lafa kennee ishee wajjin hafe. Egaa isatu jalqabe waldaa Maariyaamii keessatti jalqabame duuka buutuu horate. Daani'el du'e. Amma egaa jijjiiramni dhufaa deemu waan adeemeef taskaara baafnaa jedhani. Gabrasillaasiyoos koo taskaarri hin barbaachisu namituu jiruu Kiristoositti amanee fayya malee erga du'e waa'ee hin baasuu jedhee taskaara baasuu dide. Isa dhiisanii waggaa tokko ture inni immoo gaangoo mana keessaa baasuu Gabrasillaasiyoos immoo gubatee du'e. Barreen gaddaayyuu taskaara baasuu diddanii Daani'el du'ee Daani'el duunaan taskaara baasuu diddan. Kanaaf Maariyaam immoo isa adabde waan ta'eef amma taskaara baasaa jedhanii haadha manaa Gabrasillaasiyoos Gomesh kan jedhamtu gaafatan. Baasuu jettee didde. Warri duuka buutuusaas hin ba'afamuu jedhanii didan. Warri biyyaa amananiiru waan ta'eef. Kanaan waldaa keessaa tsara Maariyaamii ittiin jedhan. Jalqabatti intala Galataa Raasaatu du'e. Owwaaluu danda'an tsara Maariyaamiidhaa asitti owwaalamtanii jedhan. Najjoo dhaqanii Xaaliyaanii gaafatan. Lafa nama owwaalan reeffa mana kaa'anii lafa nama owwaalamnu dhabnee jedhanii Xaaliyaanii gaafannaan lafan qabduu jedhee Galataa Raasaa gaafate. Qabaa jennaan dhaqii lafa kee irratti owwaalladhu jedhee xalaa kenneef. Dhaqii lafa isaa irratti owwaallate. Urgeessaa Boojjii kan jedhamutu du'e lammata.